Madagara nama farqitu nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo jirra jirtu jecha yoo yaa jennee jirra harka fuune isin nagaa jirtanii kan nyaatan dhadhaadhaa jireenyi badhaadhaa jedha Oromoon bunaaf nagaallee dhabinaa jedha yeroo eebbisan kan hojjettan milkaa barri 2018 bara milkaa'inna bara jaalalaa bara gammachuu bara kan itti hojjettanii firii keessan itti isinii milkaa'u qimamoonni mana madaamii bara dadhabbii keessan biyya namaatti ofirraa hambistanii biyya abbaa keessan irratti madaamii taatanii jiraattan rabbi isiniif haa godhu isiniin jedha. Jasti har'aa viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufee jira. Inni illee maalidha? Tokkoffaa namoota social media fayyadaman feemasoota jechaadha. Feemasoota keenya gaafa xabiin tokko kara isaanii uumame fi akkasumas artistoota keenya haa ta'u namoota tokko ni jiru miti gaafa rakkoon karaa isaaniitiin rakkoon tokko uumame carraa sanatti fayyadamnee namoota san balleessuudhaa fi namoota san just balleessuudhaa fi akkasumas immoo namoota isaan durallee waa rakkoo tokko irra gahee ajandaa sanatti qabannee keessa qeequun dogoggora cimaadha. Maal jechuu barbaadde gaafa jettanii artistii keenya Andualem erga duuti haadha manaasaa ta'ee ji'a 4 fixee jira. Artistiin kun miira akkamii keessa akka jiru namni beeku hin jiru. Garuu ta'ullee beekus baan fayyadullee baan odoo miidhuu dhiisne wani nu beekuu qabnu jechaadha. So yaani nama tokko gaafa fayyadullee yoo dadhabne miidhuu dhiisuu qabna. Maaliif siniin jedhe beektu asirratti akkuma beekamu Andualem gosaa erga du'a haadha manaasatii gara social media illee fayyadameen beeku garuu guyyaa tokko galatooma warreen akka ammanii dhaasan keessa ba'uuf naa dhiphachaa turtanis akkasumas immoo warroonni natti gammaddanis galatooma jedhee dubbatee ture. Akkuma achi ba'een immoo akkuma argitan guyyaa sana dungoo ibsee mana awwaala haadha manaasaa bira dhaqee bakka awwaalcha haadha manaasaatti dungoo ibsee gadda isaa bada barbaade jechaadha. Guyyaa gadda isheellee mana taa'ee silaa kan dabarsuu qabu mana hidhaatti dabarsee garuu guyyaa kaleessaa Dalacha hin beektan jedhee Dalacha Arsii namni hin beekne jiru karaa social media irratti mucaa kana feemasiidha. Oromoolleen namoonni baay'een dhageettii qabaa hawaasa biratti waan gaarii hojjechaa waan arrabas hojjete jedhamee social media kanarratti faarfamaas arrabsamaas ture mucaan kuni garuu ni beekna waan hundaa. Osoma beeknu huba wajji jette jedhan saree. Namoonni inni hidhame jedhanii achi Amaara jala galtanii gaafa Andualem hidhamellee mana Amaaraa seentanii jechuudha Oromoon. Warra nafxanyaa warra diina Oromoo ta'e warra artii Oromoo artistii Oromoo na warra Haacaaluu ajjeese warra gumaa bira seentaniiti Andualem irra duulaa turtan. Har'allee immoo Daalachaan mana hidhaa seene jennaan hidhamuu qaba itti murteeffamuu qaba. Dhiiga Amaaratti irratti zammaraa ture maali jechaa ture jedhanii jarri Amaara zarraab gaafa jedhan Oromoon teennallee warri dildila taatee karaa Finfinnee jara soddaa galchitu wajjiin zarraab jette akkuma gaafa Andualem san jechaadha. Har'a immoo inni hidhame gaafa jedhan Andualem illee hidhamuu qaba. Arafiit jedhan karaa TikTokii abjoottanii kaatan moo irribaa kaatan. Walitti himna bakka kanatti wal biran darbudu eenyuyyuu yoo ta'e jechaadha. Dhugaan bakka jirtu dhugaadha. Kan baasu dhugaa waaqan alatti hin jiru. Qananiin intala keenya intala Oromoo sabboonta Oromootti duutee miti. Andualem hidhameef qananiin nuuf hin galtu nuyi. Nu jara lamaan dhabuun barbaadu akka Oromootitti jechaadha. Garuu haqa ishii kan baasu waaqa. Tokkoffaa inni mucaan waan beekurraa tarii miira gaarii keessa ture karaa social media hawaasaa yookiin karaa miidiyaa nama dhuunfate interview godhamee dhiyaate gaaf tokko interviewdha nu ibsuu danda'a yaada kan amma garuu miira gaarii keessa jiraachuu dhiisuu danda'a mucaan kun jechaadha. Garuu odoo waa tokko miidhaa isaa fi miira isaa gammachuu isaa osoo hin beekin gadi baanee itti duulaa turre. Hankala isaa hanqatee amma Daalachaan hidhamee jennaan Andualem illee nu hidhamuu qabaa. Yaa mangistii nuu hidhii kanaaf seen harkatti baate namni argeen jiru yaada yeroo namni ija tanaan argeen jiru waan hin argin hin faradin jedha sitti faradamaa waan gilli akka jirutti. Garuu namoonni keenya waan hin beekne keessa gallee faradaa jirra. Nu abbaa firdii miti firdiin ka isaati Andualem ajjeese Waaqayyotti farada jalan darbu.
eenyu firdii waaqayyo jalan darbu guyyaadhuma abbaa fedhe haa ta'u mangistii ta'e bulchaa gandaa ta'e milishaa ta'e hawaasa dhuunfaa ta'e federaala ta'e abbaa fedhe haa ta'u anas haa ta'u sis haa ta'u lubbuu baastee waan balleessite gamoo gahee gatii keetii kan sii kennu waaqayyo qofa. Kanaan alatti wanni godhamu hin jiru biyya lafaarratti. So amma maal jedhanii daalachaan sababa hidhame isatti qabatanii too andualem mana hidhaatitti deeffamuu qaba. Andualem kanaaf seen harkatti baatee hidhame hidhaadha bahee taa'uun qabu. Namoonni jedhan jiru. Social media kalee TikTok seenee gaafa laalu waa hedduu dhagaye. Hindee namni kun abjuudha yaadammoo raftanii kaata. Tokkoffaa andualem ji'a isa hidhame. Ragaan gara isaa agarsiisu tokko hin jiru marmaraa ta'an. Reeffa irratti kan maramare tuttuqqiin harkaa irra hin jiru. Indoo meeshaa manaallee ishaaraa kaasanii reebicha irra jira minaamin namoonni jedhanii sochii Photoshop hojjetanii miidiyaa balleessaa turan. Yeroo teknooloojiin tolee aappii ittiin suuraa tokkicha suuraa 100 godhan fakkeessuu hin danda'amu kana keessa nama sobuun hin danda'amu laala. Andualem erga ajjeese qofaa seerri gadi hin dhiisu. Mootummaan wanta ofii balleesseen alatti waan hawaasni dhuunfaan tokko gaafa badii raawwate hin dhosku hin murteessas. Murteessin kenna dhugaasin kenna. Andualem turtii ji'a 2 ture ji'a 3 tureet wanni takkittiin gara isaa argisiisu dhabamee jennaan gadi dhiifame. Garuu har'ammoo addisii godhanii daalachaan hidhame jennaan Andualemitti kan duultu gadi baatan raftanii kaatu an kana dhibde. Akka warra jimmaa ijoolleen jimmaa gaafa caalaa rukkutame jedhan gaafa caalaa waa xiqqoo dhukkubsate jedhan gaafa caalaa makiina isaa walitti bu'ee jedhan gaafa caalaa waa xiqqoo ta'e jedhan dhiiga Maammar Sayyid hinde hin corroba bar muuddiin kun jara keenya muuddii of taataniin hojjenne. Gaaf sabiin tokko uumame sabii nama biraatti hin hirkafitina. Abbicha guyyaa san irratti uumame qofa irraa ta'a malee dhimma darbee fi dhimma jiru wal bira fidina. Tokkoffaa daalachaan badiin inni balleessa social media hawaasatti irratti wantoota siyaasaa haasa'uudha akkasumas namoota qeequudha. Social media gaafa fayyadamtu itti gaafatamta waan hawaasa biratti yookiin waan mootummaa qeequ tokko gaafa raawwatte inni adabamta akka seera biyyattiitti. Eenyu seera olii miti. Garuu akkasumas arraboota hin taane waan social media fayyadamu waan hawaasa dogongorsiisu waan bakka miidiyaatti burjaajjessu yookiin waan fofokkisaa gaafa hojjettani adabamta. Adabamu daalacha waan nama gaddisiisu miti. Hidhaan qoraasuma dhiirati jedhamaatiin keenya dur. Namni gaafa hidhame badii isaa san irraa baratee ba'a malee yoo dhiira ta'e yoo hidhame dhugaa dhiirummaan hin jiru jedhan akka maatii keenya biratti yeroo duratti haasan hidhaa jechuun qoraasuma dhiiratii jedhan. Just kana odoo jedhamaa jiru nuti immoo social media irra dhufnee social media hawaasa kanarra dhufnee too akkas ta'e akkana ta'e akkas ta'e Andualem irraa gadi bu'a bakka. Amma waa'ee daalachaatiif ajandaan keessadha. Ajandaa addisii argattani maal gootu mucaame? Maqaa mucayyoollee, reeffa mucayyoollee, suura mucayyoollee social media irraan hin deemina dhiisa bakka irra haa jiraatu mucaanis. Mucayyoollee waaqayyo lubbuu ishee hamaaru. Garaan jabeenya akkana maatiin burjaajessina gisuudhaan gadi fiddanii bakka maatiin nuti dagagga'e dhiisa. Garaadha is baduu baatu xiqqoonni obsu gaafa isin social media irra fiddanii mucaa kana suura ishee kana fiddanii suura mucaa fiddanii namoota biraatti wal maxxananii boosti gaafa isin gootan maatii sun akkam akka ta'u yaaddanii beektu garuu moo du'a qananii qofatu isiniif adda ta'e sila Andualem shakkame jedhame malee yakkamaan jedhamne shakkamaa jechuun immoo yakkamaa miti just wanni isin hubachuu qabdan asirratti. Namni tokko yakkamaa ta'uu fi shakkamaan garaagarummaadha. Ani yoo shakkame waan tokkoon gaafa shakkame qoratamee gaafa yakkisuun sobanarraa ta'e bilisa erganaan jedhe manni seeraa namni dhuunfaatti murteessuu hin danda'u. Seeraan ala eenyuyyuu namatti murteessu. Just garuu waan isin hubachuu qabdan asirratti waa takka. Andualem namni gaafa inni ajjeesu bira jiru. Ragaan agammaa gara isaa keeke tokko hin jiru. Kanaafuu irraa gadi ta'a haa jiraatu.
yoo immoo duuti bar duuti qananii lubbuu takkittidha sila feemasii taateedhaaf immoo ani jibba ishiis hin qabu du'a ishiittis wanni na gammachiisu hin jiru anis dubartiidha ishiis dubartiidha miidhama isaatii yoo duute waaqayyo afaradu isatti illee garuu immoo isinittan himaa duuti qananii bichaatti mararee yoo taane jibba mucaa qabdani jibba dhuunfa mucaa irraa qabdani malee duuti qananii dhuguma isin mararee natti fakkaatan maaliif gaafa jennu tokkoffaa dhuguma du'a qananiitiif erga isin marare dubartoonni qananii dura dubartoonni meeqa abbaa manaatiin ajjeefamaan turre yoom akkasitti ajandaa gootanii sagalee irraa ta'aa turtan adaama keessatti abbaan manaa dubartii qottoodha morma irraa kute dubartii ormaa miti haadha manaa miti haadha isa deesse injettee je sagalti isa deesse ajjeeset lafa bichaarra sababa lafa tokko naa gurguri jedhee qumaara qabsiisee haati laftiin gurguramu jettee jenna haadha isa injettee je sagalgaraatti isa baattee miixuudhaan deesse waggaa sadii duudatti baattee isa guddiste qottoodha morma irraa kute haadha jechuun namni haadha kee jaallattu zarraaf jettee haadha keetti sagalee ta'uu qabda akka haadha keetti fudhatte dubartoota meeqa kan halbeedhaan qaqqalee abbaan manaa gate kan amanee qabameeyyuu jechaadha daa'imman xixiqqoo dubartoota ajjeefamaa turte har'as immoo oromiyaa keessatti naannoo kamittuuyyuu daa'imman waraanni ajjeesaa jira dubartii ulfaa waraanni ajjeesaa jira maanguddoon ajjeefamaa jiran maal dhimmi kun lubbuu miti moo lubbuun qananii bichaa lubbuu uummata hundaatirra adda taate qananiinis nama warri amma du'aa jirus nama mee dhuguma eegsin namummaadhaaf sagalee taatan erga ta'e sooshaal miidiyaan isinitti tole yookiin waayifiin biyyoota ala jirtan kun isinitti tole soba bacabbacuurra dhugaadhaaf erga dhaabattani haadha hiyyeessaa dheengadda booranatti ji'a sagaliin duute maa ishiidha sagaleen taane nama bar ishiinis lubbuun qananii fi lubbuu warra amma du'aa jirus warri kana duras waraanni ajjeesaa ture warri kana dura mana lubbuun keessa jirtu qaamni saalaa irraa muramaa ture argitanii turtu darratti waan ta'e faannoon seentee oromiyaa keessa faannoon oromiyaa seentee ilma dhiiraa jechaa osoo lubbuun keessa jiru qaama saalaa akkatti odoo inni jiru qaama saalaa irraa kutan osoo lubbuun inni jiru gogaa akkatti irraa luqqisanii akka horiititti gogaa irraa gaffafan ilma dhiiraa kun oromiyaa keessatti kan ta'e dhuguma lubbuun namaa isin quuqxe erga ta'e fiitii erga barbaadan yookiin dhageetti lubbuu namaatiif isin quuqa erga ta'e maaliif lubbuu akkasitti darratti mucaa waggaa kana morma kutan basma'aam jedhani osoma lubbuun namaatiif isinitti dhagamaa ta'e maaf hin dubbanne gaafsan moo andualem balleessuudhaaf kaataniiti du'a andualemii barbaadaniiti malee amma isin dhugaarra biyoo dhugaa dubbachuuf taane namummaa yookiin du'a qananii isin gaddisiisee miti mucaa kana balleessuudhaaf tarsuma kaataniiti isin walitti gadi himna bakka dhugaan jirtutti bira hin darbinu dhugaa jallisuun nu irraa hin eegamu tasuma walitti himna malee yoo dhuguma ilmi namaa dhugaan sinitti dhagahama ta'e waan kamuyyuu dhugaadhaan hojjedha namni nama mucaa walla wannetti manni irraa buqqa'ee manarraa gubatanii finxaaleeyyiin faannoo seentee uummata keenya akkasitti waan ta'e viidiyoo san namni ilaalle hin jiru telegiraam irratti viidiyoo sun gadhiifamee namni ilaalle hin jiru viidiyoo san namoonni samoona san guyyaa lama guyyaa sadi bichaarra dudubbattanii dhiistan ishi sabiin tokko gaafa uumame gara andualemii maalirraa isin erge jibba dhuunfaa irraa qabdu malee mucaa kanarraa rakkoon tokko iyyuu hin jiru dhuguma du'a qananii isin gaddisiisee miti abadan wal beekna takka takka kanaafuu taa'a gadi bu'aa andualem irraa andualem yoo yakkamaa ta'e warki isaa dhuguma harka dhiiga ta'e waaqayyo kafaradu samiirra jira malee isinii miti jecha anas miti ani waan hin beeku hin jiru ani murteessu andualem qulqulluudha sin jedhu qulqulluu miti sin jedhu kan arge waaqa qofa malee ani hin beekus hin agarres garuu immoo namoonni isa xiqqoomu waa argattan ajandaa godhattan isa mucaa ajandaa godhattan irraa taa'ame mucaan ofiifuu miira gammachuu hin qabu miira gaarii keessa hin jiru nama jaallatu gartokkee isaa kalee isaa bitaa ta'uuf maddiidha dhabe waan ta'eef kanaafuu irraa gadi bu'a isaa mucaa kana haa jiraatu baqqaa mataa isaatti numee ofittaa deemu of haa baru sammuu isaatti nu bakka jiru hin beektan miira inni keessa jiru hin beektan hindee
erga bilisa deemani seera gadhiise isin immoo abbaan firdii deema murteessaa qaba murteessaa isin abbaa langaa achirraa kaasa bakka san taasi murtee kenna bakkee tasim dhaloonni maal ta'aa jirtu garuu ani na ajaa'ibdee jirti na ajaa'ibdee jirti bara 2017 tun xumura diina keessan nyaataatu dhugaa hagayi kun dhumataa jirti xumura dhuma 2017 xumura dhangala'uu dhiiga ilmaan hiyyeessaa ta'u haa dhaabbatu dhiigni nurraa jibbinu keessa haa badu diini haa kufu daabiloosi barri 2018 bara gammachuu bara jaalalaa bara milkaa'inaa nuuf haa ta'u kan hojjannee itti galmageen kan dadhabbiin keenya firee argatu kan baranne keessa kan 130 buusu kan barate kan milkaa'u kan barsiise kan milkeessu kan hojjete kan firii gaarii argatu waaqayyo nuuf haa godhu 2017 jechuun bara gadadoon Itoophiyaa keessatti bu'e bara dhiigni hiyyeessaa akka lolaatti lafarra yaa'aa ture kun nurraa haa dhaabbatu nuuf haa ta'u xumura isaa nu haa ta'u jechaadha kun waaqayyo 2018 gammachuudhaan jaalalaan dhiigni ilma hiyyeessaa tokko osoo hin du'in haati hiyyeessaa ulfaan osoo hin du'in daa'imman lafaan dhufan osoo hin du'in waraanni adda bilisummaa Oromoolee karaa nagaa nuuf galee waraanni mootummaallee karaa nagaa waliin galanii biyya isaaniitiif kan dhaabatanaa ta'an jibbaan jidduu obbolaa lamaanii haa badu tokkummaan nuuf haa ta'u osoo tokkummaan jiraate osoo waraanni adda bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa tokko ta'anii biyya isaaniitiif falmatan ta'e jibbi nu keessan jiru sila namni jidduutti nu harkaan du'u kanaaf waaqayyo arjummaa isaatiin araara nu haa godhu 2018 kan araara kan gammachuu kan milkaa'inaa nuuf haa ta'u galatooma video kiyya kana share godhaati hiriyoota keessan nu qaqqabsiisaa yoo isin tole warroonni aga ammaa channel eebbisaa entertainment dha faarawataatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna video addaa qabadhee haga isinitti deebi'utti turtii gaarii isiniin jedha ciao videoon kun garuu ergaa guddaa of keessaa qaba save godhaa